har'uma ka'e iddoo geessichi. Namoonni si madaalanii ati gatiin qabdu si jedhan eessatti si argatan laata? Miizaan isaan ittiin si madaalan maqaan isaa maal jedhama laata? Bishaan liitira tokko naannoo keessatti yookaan suuqii mandara keessatti qarshii 20 hanga 25tti gurgurama. Kaaffee yoo dhaqxe immoo yoo xiqqaate qarshii 30 hanga 40tti gurgurama. Hoteela gurguddaa yoo dhaqxe immoo hanga qarshii 100tti gurgurama. Eerpoortii yoo dhaqxe immoo dachaasaa ta'uu danda'a. Egaa gatiin kee kasiif bahe ati eessatti argamteeti? Iddoo salphaatti argamteeti gatii salphaa sii kennan? Moo iddoo guddaatti argamteeti gatii guddaa sii kennan? Argite gatii bishaanii kan jijjiire bishaanummaa osoo hin ta'in iddoo inni itti argamedha. Bishaanuma suuqii keessatti qarshii 20 jedhaniin san eerpoortiitti qarshii 100 yookaan 200 jedhanii. Garaagarummaa kan fide bishaanicha osoo hin ta'in iddoo inni itti argamedha. Ati hoo eenyu wajjin oolta? Eessa oolta? Iddoon ati itti argamtu gatii kee, eenyummaa kee, maqaa kee si jalaa salphisa. Ati albuuda guddaa uumama Waaqayyoon bifa isaatiin si uume taate garuu oolmaa kee irraa kan ka'e akka nama gatii hin qabnetti lakkaa'amteetta. Har'uma ka'e iddoo geessichi.